Giddugala aadaa Oromootti to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Kanneen gaafas waliin turan keessaa fi torban lama booda kaleessa gadhiifaman immoo ijoollee obbo Baqqala Garbaati. Hanga yoonaa kanneen to'annoo jala oolan yoo hiikaman keessaa kan nuti beeknu isaan qofaadha. Wanta gaafas raawwate intala obbo Baqqala Garbaa Boontuu Baqqalaa gaafanneerra. Osenne daqiiqaa muraasa daqiiqaa 10 akkas booda injinar Taakkalanii dhufee Jawaariin kophaatti waliin haasa'eetu daqiiqaa 10 akkas booda deebi'ee ba'ee isumaa ba'u waraanni humna addaa Oromiyaa dhufee reeffa fudhanna jedhee san booda reeffa fudhanii deemanii erga reeffi deemeeti nuunis hin baane jennee gaafa nuyi baa'uuf yaallu waraanni nutti marsee ba'uu nu dhorke. Waraana akkamiiti? Keessaan humna addaa Oromiyaatu jira, alaan immoo raayyaa ittisa biyyaatu jira. Eessa isin geessan ergasii? Ergasii eegdota Jawaar harkaa meeshaa fuudhanii raadiyoo isaanitti wal quunnaman fuudhanii ergasii abbaa koo fi Hamzaa Booranaa fi Jawaar Mahammadiin konkolaataa gurraacha tokko keessa galchaniitu nutti mul'atu ture. Nu biraa fageessanii garuu mooraa sana keessaa hin baane. Karaan hin mul'ata, karaa bitaas karaa mirgaas yeroo isaan bahan hin argine nuyi. Kana jechuun mooraama keessa turanii jechuudha. Mooraa sana keessaa hin baane malee fuudhanii deemaniiru. Isaan nu biran turre. Gaafa isaaniin fuudhanii deeman namni miira keessa galee namni baay'een hin boo'ee keessaa'uu gurbaan miseensa humna addaa Oromiyaa tokko wayaa ofirraa baasee ay Oromoon kanaaf hidhamee Oromoon kanaaf du'ee maal jedhee ergasiitii sagalee dhukaasaa dhageenya. Amma maali yaadi koo amma eegdota Jawaar irraa dhukaafameen akka poolisiin humna addaa tokko ajjeefameettidha kan himannaan irratti dhiyaataa jiru qondaaltota paartiilee mormituu irratti. Tarii yeroos dhukaasni sun dhaga'amu sana ati waan achi turteef sirraas xiqqoo fagaatanii meeshaa hiikkatanii turanii eegdonni Jawaar. Jalqaba osoo Jawaar fa'aa fuudhanii hin deemin dura hiikkatanii jarri kun nuunis dhuunfaan nu sakatta'anii ergasii booda erga isaanii fuudhanii deemaniiti yeroo sana dhukaasni kan dhaga'ame malee isaanis meeshaa hiikkatanii turan. Achiin turee wanti aan arge kana. Namoota 3 kana fudhatanii booda nu konkolaataa keenyatti marsanii akka nuyi sochoone godhanii kana gidduutti dhukaasa dhageenye gaanuyi. Dhukaasa dhageenye namni baqachuu maal jalqabee ergasii poolisiin tokko du'uu dhageenye jechuudha. Achuma dallaama sana keessa? Mooraama keessatti du'e. Ergasii booda maaltu ta'e? Ergasii booda dhukaasa dhageenye dhukaasa sana haaluma tokko dhageenye ergasii namni baqachuu boo'uu maal jalqabee gara galmaatti yeroo nuyi ol fiignu reeffa nama militarii wayaa waraanaa uffate yeroo kaasan hin arganii sana booda miseensa poolisii humna addaa Oromiyaati kan du'e jedhanii boo'aa turan ijoolleen miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa turanii san booda qabattoo keenya kophee keenya maal nurraa baasanii konkolaataa isa biratti labbas jedhamu sanaan fe'anii gara siyaasaa nu geessanii jechuudha. Meegaa mana hidhaatti durii nama reebuun kuni nama torchar gochuun kuni nama dararuun kun baramaadha. Wanta jabdee qabdaa? Dhuunfaan wanti narra ga'e hin jiru garuu maatii koo wajjin wal argaan turre. Wal argu yeroo jedhu harmeen koon dhufti nyaata natti kennitee deemti. Haasa'uun hin danda'amu. Kana mana murtiitti himeen ture ajaja kenninaa jedhe manni murtii garuu ajaja sana immoo hin fudhatan warri mana hidhaa. Gaafa guyyaa 3ffaa nagaa ol gaafachuu dandeessanaan jedhanii. Nagaa ol gaafannee afaan Oromootiin haasa'uu hin dandeessu, afaan Amaaraatiin haasa'inaan jedhanii an harmee koo wajjin Amaariffaa haasa'aa hin turre, maatii koo wajjin afaan Amaaraa haasa'uu hin danda'an abbaa koo harmee koo wajjin jedhee namni na dhaga'e hin jiru. Afaan nuyi beennuun haasa'uu hin dirqamaa nuun jedhanii. Egaa yeroo dheeraa fi abbeekee fi nyaatas dubbisuudhaafis dhimma garaagaraafis mana hidhaa garaagaraatti marmaaraa turte. Tarii mana hidhaa keessa yeroo dheeraafan tura harmee kootu alatti hafe. Rakkisaan itti yaaddoftee turte? Baay'ee nama dhiphisa ture maaliif tokkoffaan abbaa koo wajjin achitti argamuurraan kan hafe waan an godhe hin qabu. Abbaan koo nama siyaasaati. Duraanis mana hidhaa ture achi ba'ees qabsoomatti deebi'ee ammas mana hidhaa jira achi ba'ees qabsoodhumatti deebi'a. Amma gaaffiin Oromoo deebi'utti jechuudha. Kan isaarratti dabalamnee immoo gaafa mana tokko keessaa namni 4 obbolaan koo quxusuun koo lamaanii isaanitti dabalamu immoo harmee keenya irratti dhiibbaan isaa hin ulfaataa umurii kana muriitti boqochuu qabdu umurii jaartummaatti hireen ishee galaa deddeebisuu yeroo ta'u namatti dhaga'ama. Abbaa kee dabalatee hooggantoonni paartiilee mormituu biroo maaliif to'ataman sitti fakkaata? Namoonni kun qabsaa'otaan immoo maatii isaaniiti warri waliin turre
yakki dalagame hin jiru yakki isaan jara kan ilaallatu nuyi maatii isaanii wanti nu gaafachiisuu danda'u wanti dalagame hin jiru rakkoon jiru rakkoo siyaasaati mootummaadhaan mormuu sirna amma jiruun mormuurraan kana fee yakka isaan dalagan hin jiru ilaalchaan garaa ba'uu isaanii sirna kanaan mormuu isaaniitu mana isaan kaa'ee jira ammas. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa caqasaati jirtu intala Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa dhageenye guyyaa boruu ganamaa barreeffamaan websaayitii irraa bbcafaanoromoo.com irraa dubbisuu dandeessu sagantaan keenya irraa kanumaan xumurameera sagantaa kana kan isin qopheessiteef Raafolii Dhugaasaadha kan isin dhiyeesse Mammayyuu Taanaadha wixata walitti deebinaa halkan gaarii. Thank you.